isiniif wayyoo. Eenyuun jedheen barsiisota seeraa fi fariisota of hin argine nana isiniif wayyoo. Nama tokko amantii warra Yihuudotaa fudhachiisuudhaaf galaana irra biyya keessaa asii fi achi adeemtu. Erga inni amantii kana fudhate immoo hamminni isaan harka lamaan isaanii naanna'ee qilillee akka dhaqu hin gootu jedhe. Sababni isaatiiyyuu Yihuudoonni maal godhan? Ajaa'iba. Argitee? Maaliin beekamu? Yihuudoonni maaliin beekamu? Yihuudoonni waan isin hubachiisuu deemu waan isin hubachiisuu deemutu jira qoy. Ilaali. Okay. Qoy garramee kuna jinaan ariifatiin waan isin hubachiisuu deemutu jira bakka kana. Waliigalle hojiin fariisotaa hojiin jaraa maali? Barsiisa jaraa nama barsiisanii qilillee nama geessuu ibiddatti nama naquudha. Namtichi kun namtichati Phaawulos jetteenii ragaanatti fidaa jirtu maal jedhee anjara kanarraa yoo fariisotarraa yoo jedhee afaan isaatiin dubbate. Amma eessa deemta? Hojii ergamtootaa boqonnaa 23 banamma immoo. Okay. Achuma irratti iyyuu naagalee jira. Yaadni ati jallisuuf deemtu naagala. Baasii dubbisuu waan si jedhee qaba. Baasii nan dubbadda. I know that nan dubbadda qoy yeroo tokko jechuudha. Aruma kutaa iddoo san waan jiru waan an beekuuf jechuudha. Phaawulos akkuma beekamu nama gaarii turre mitire eeyyannaan jedhe. Istirii isaa siin hin jedhe. Istirii isaa dhiisiiti macaafuma mee macaafuu dhaqee banati macaafuu dubbisnaati. Amma sammaa dubbisnee argine kana miti waan inni jedhu. Fariisonni waan jarri barsiisanu akka jarri qilillee nama geessanu mee deemiiti hojii ergamtootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 6 bani. Hojii ergamtootaa 23 lakkoofsa 6. Okay. Yes. Okay. Phaawulos yommuu warra achi turan keessaa gar tokkoon saanduqoota gar kaan immoo fariisota ta'uu isaanii hubannaan yaa'ii sana keessatti sagalee isaa ol fudhatee jarreen obboloota nana ani fariisota keessaa tokko sanyii fariisotaatis sababbii abdii nuuf kennameef sababbii ka'uu warra du'aniitiif yaa'ii duratti gaafatamtan jedhee dubbatee. Okay. Akkamitti hubatte kana? Argitanii? Akkamitti hubatte? Phaawulos argitee Yesuus Kiristoos dhaamsa inni dhaammatee ilaa fariisota jalan deeminaa jarri kunoo eessa isin geessu jedhe qilee isin geessuu jedhe. Kanaafuu Phaawulos immoo maal jedhe walgahii jaraa keessatti ol ka'ee obboloota nana jedheen ani isinirraa tokko jedheen. Kanaafuu barsiisa Phaawulosiin fudhatta taanaan waan Yesuus Kiristoos jedhe dhiiftee ati dachaa qilillee dhaqaa jirta jechuudha. Wassalaam. Okay. Baay'ee gaarii. Seenaa Phaawulos keessatti waa'ee Phaawulos maal beekta jalqaba? Atamma waa'ee Phaawulos ani sii galcheen jira sii hubachiiseen jira kana booda Phaawulos akkana jedhee Phaawulos Yesuus akkana godha jedhee kana hojii rakkate. Ani sin hubachiisa ka maaliifi Phaawulos nama akkamii ture siin jedhe yoo na buusuudhaaf dhugaa jallisuuf yaalta ta'e rakkoo hin qabu. Phaawulos nama akkamii ture jalqaba? Eenyu si buusa? Nama ilmaan Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo nama ari'achuuf fariisota akkuma Yihuudotaa ture jechuu dandeenya jechuudha. Normaali Yihuudotadha ilma Waaqayyoollee kan fannisan jechuudha. Akkasuma ture. Garuu dhumarratti maal jedhani Waaqayyo garaasaa argee ofuma isaati diina isaa gara ofiitti fidee maal godhe? Wangeela naaf labsitaa sabaaf xalayaa barreessitaa nani gara koo koottuu jedheen. Gara koo koottuu jedheen. Isatu jedhe miti Waaqayyootu na filate jechuudha. Ofii isaatiif akka jedhe miti. Ofii isaatiif jedhee akka namni tokko lafaa ka'ee. Richard isaa nan xumura qoy kaa jalqabe miti. Akka ofiif filate miti. Haa ta'uyyuu malee immoo namni biraa Phaawulos kun nama akkasii ture nama ijoollee Waaqayyoo ari'aa turedha jedhan. Lakkii inni amma qalbii jijjiirrateera. Yesuus ofii isaatiif isa filateera. Inni hojii waaqummaas hojjeta. Kanaan booda sinari'u jedhanii deebisaniif jechuudha. Kutaa san deebisee sitti himuu hin danda'a. Akkana dhugaan jiru. Eenyutu akkasidhaan jette? Maal jette? Dhugaan jiru kana. Dhugaan jiru Phaawulos akka ture nama hamaa akka ture. Phaawulos nama hamaa akka ture beekamaa ture. Nama bartoota ajjeesuudhaaf jara hariyaa ture miti inni. Eeyyeen. Kanaafuu ammas immoo inni fariisota irraa miti inni. Qoy naan jedhee kaatu. Inni fariisota irraa miti. Ishi jettaayi. Fariisota immoo hin hordofinaa jedhee moo hin jenne Yesuus Kiristoos.
jedheera. Khalas xumuree kamaltu bedere. Hin filanne ergasii yoo Phaawulos hin simate moo filan ofii isaatiin. Maaltu filata Iyyesuusin hin filanne ofii isaatiin. Saa'ol maaliif naarii adda inni filachuun maal godha? Yesuus Kiristoos dhaammateera. Yesuus Kiristoos dhaammatee jara kana hin hordofinaa qilee isin geessuu jedha. Amma immoo inni yoo inni lafaa ka'ee amma immoo filate kaa kinoo amma immoo maal jedheen isaanuma keessaa xalaata isaa keessaa Yesuus isan filanne kaa Yesuus isan filanne isatuyyuu isa takka seeraa jira malee Yesuus isan filanne. Dubbiin numaadha bara. Yohaannis boqonnaa 9 lakki Yohaannis boqonnaa 9 fi sorry hojii ergamootaa boqonnaa 9 fi 22 yoo dubbisne Phaawulos akkatti fayyee Yesuus akkamittiin akka isa filate namoonni waa'ee isaa maal akka ragaa ba'an ni dubbata jechuudha. Waan dhugaa jirudha kun. Gaafii biraatoo ceene. Namoonni maal ragaa bahu? Namoonni maal ragaa bahu? Yesuus Kiristoos dhaammatee deeme maal ragaa ba'aniif namoonni? Ammatee deemee ergasii immoo maal jedhe filateera. Kan dhaame immoo fariisota hin dhaganaa jechuudha. Haala dubbii. Eessatti filata? Haala dubbii. Eessatti filata? Iddoo isaa si dubbisu. Lakki kan isa Yesuus filadheera Phaawulosin filadheera. Lakki. An Phaawulosin filadheera kan Yesuus jedhu naa kennuu dandeessaa? Yesuus takka jedhe? La kutaa kana Yesuus hin jenne bar. Kutaa kana dubbisneerra. Seenaan isaadhaa kun ofuma isaatii gaafa dubbatu inni Phaawulos jechuun min aladdi a'daa'i da'wati ilmasii nama lallaba yookaan barsiisa Yesuus Kiristoos dura dhaabbataa ture. إذ قتل العديد من أتباع المسيح جد نموت باقي الجيش جد وسجنهم كما هو مذكور في سفر أعمال الرسل أركتي نموت باقي هدات رجل كانوا ما وجهوا وصو يسوع كريستوس فريسو تبنا كليس إنجيل سجدوا وما ده هاتيول كي جرا كي سداب بتي وما ده هاتيول كي مال جرا أم فريسو ترى يوجد مين ما كنا كم تكسر جتة تصفرات نما كم يتوري ساول يروسان ilma waaqayyoon beeku ture ergasii garuu waaqayyo ofii isaatiif erga isa filate Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 20ffaa irratti Iyyesuus kun ilma waaqayyooti jedhee lallaba isaatti fufee isaan booda waa'ee Iyyesuusii dubbachuutti itti fufee jechuudha hin beeku ture jechuudha inni uummata irratti bar innis callisee uummatatti waa lallabachuudhaaf waa haasa'uudhaaf kitaaba barreessuudhaaf akkas jedhe malee Yesuus Kiristoos warra fariisotaa tokko haasaa jaraa fudhatanii nanqilee lattuu jedhe barsiisa jaraa dhageessanii nanqilee lattuu jedhe namichi kun ol ka'ee uummata keessa dhaabbatee bakka walga'ee dhaabbatee qoma dhahatee maal jedha ana fariisota irraayyuu jedhe ilaal eega Yesuus Kiristoos du'ellee Yesuus tolaan hin jiru jechuudha namichi kun argite ilaa fudhachuu dhiisuuf mirga keetii obboleecha kiyya animmoo dhugaa jiru siimee hin jira dhugaan jiru Phaawulos nama gaarii akka hin turre Yesuus garuu akka filate ergasii Yesuus ilma waaqayyoo ta'uusaa waan ragaa ba'eef nama fakkeenyaaf siin mormine miti eeyyan akkasitti nama akkasiin jedha anama waa'ee Yesuus Kiristoos afaan isaatiin an ofii kootiif dhugaa yoo nan baate dhugaa bahuun kan kun fudhatamuu jedheera moo jenne Yohaannis boqonnaa 5:31 irratti. Okay. Yohaannis meeqa? Jedheera moo jenne? Yohaannis meeqa irratti? Yohaannis boqonnaa 5:31 irratti Yesuus mataansaa inni waaqayyo isa filate inni waaqayyo qulqulleetti dubbii maaramirraa isa uume ani ofii kooti dhugaan baha yoon ta'e dhugaa bahuun kan koo fudhataman qabu jedheera moo jenne? Yesuus mataansaa. Okay, jedhee jira. Har'a Phaawulos jechuun nama bartoota hidhaa ture nama hordoftoota Yesuus Kiristoos ajjeesaa ture lafaa ka'ee ani Yesuusin nan jaalladha fiqirii Yesuustu na qabe kitaaba barreessa jedhee lafaa ka'ee dubbannaan haasaan isaa fudhatama qaba ofii isaatti ragaa ba'innaan. Inni waa'ee Phaawulos garuu Yohaannis biroo dhuftee maaliif akkas jedheera? 32 irratti moo maal jedhe? Garuu anaaf kan dhugaa bahu kan biraa tokko jira jedhe. Ikkoo dhugaa jiru fudhachuu qabda maal jedhe? Yohaannis miti kan jiraa jiru jecha Yesuus dubbataa jira Yohaannis bar achitti. I know that.
Yesuus ifeenyuuf dhugaa ba'a. Ishi waa'ee halkaa ifeenyuuf dhagaa si ba'arra. Waa'ee Muhammad eenyuuf ragaa ba'a. Lakki waa'ee Yesuusiif Bakka kam waa'ee Yesuusiif kan dhugaa bahu waa'ee Waaqayyoodha. Muhammad eenyutu ragaa ba'a. Waa'ee Yesuusiif kan dhugaa bahu eenyunni? Waa'ee Yesuusiif kan dhugaa bahu Waaqayyoodha. Waaqayyoof hinudha. Ani ragaa bahuu nan danda'a. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaa ragaa nan ba'a. Akkuma kanadha. Eega Waaqayyo ragaa bahee ilma kooti siin jedheeti kakanitti ragaa baatu dhaggeeffadhu. Garrame maafaa sassaaqa badhaata akka nama guddaatti naasoftu jedhi. Ilaali ka eega Waaqayyo Yesuus Kiristoosiif dhugaa baheetu miti kan itti dhugaa baatuuf. Yaa akka ilma Waaqayyoo ta'e immoo ragaa naa baheera ofiisaati. Phaawulosiif eeka waliigallee amma waliigalleedha. Akkasii taasa nama guddaa sa'i. Phaawulosiif Waaqayyo eessatti dhugaa baheefi ergamaa koo ta'e. Okay, si ilaaluun nan danda'a. Seenaan jiru ishi daqiiqaa muraasa kennish daqiiqaa lama. Nama biraa wajjin haasa'e ammasitti. قم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أجائب ربي والله آية القرآن كان إنما إربو إيوانا ساجر وجه إنما إربو يا رب يا رب يا رب ربنا كم دبته والله ورمعنا القرآن كان بيتنا وقال إجفتة irratti tudubbate yaa sagaleen itti dubbateera normaalii ati eenyu ati yaa gooftaa jedhee sagalichis immoo ani Yesuus kan ari'attu garuu kai gar mandaraatti lixii waan gochuun siif ta'u sittani maa jedheeni asuma kaasettidha kan inni isa filate jechuudha. Naagalee akkati bakka kana fidattu illee sirriitti akkati bakka kana fidattu illee beeka garuu agarrame bakka kanatti beeka rakkoon akka mormitu barbaadde atamma barni ni cuwan galan dhugaa rabbii garrame mormuuf itti fayyadamu dhugaa rabbii suusii falmiis hin qabu na dhaggeeffadhu suusii falmiis hin qabu suusii si wajjin iyyuu hin qabu garuu akkati dhugaa fudhatu qofa barbaada ammaanis si gaafachaa ture Waaqayyo dhuguma nama kanaaf ragaa baheera Waaqayyo dhuguma nama kana filateera jedheen si gaafadhe namichi kun ofii isaatii Waaqayyo akka isatti mul'ate hojii ergamtoota kana kan barreesse eenyu ni garrame hojii ergamoota raasuunu adal isuma miti raasuunu ilaal eeka ofii isaatii Waaqayyo akkana naan jedhe ilaal dogongora isaa guddaa qoy bakka kanatti hin deemin achi mee laaptooppii keerraa bakka sochoosaatu sanaan deemi bakka sanaan deemi waan isin jeefi qaba. Never and for this.